غرفمي أنا ما غرفمي لكي غرفمي أنا ما غرفمي أبا بورا وربيو دما أبا بورا وربيو دما warroota akkanaa turan kana booda akkana utuu godhanuu Kiristoos irratti akkamitti akka ajjeesuu qaban utuu ofii isaaniitiin qulqulluu kan ta'e Kiristoos irratti utuu isaaniif adda hin bahin adda kan ta'e Kiristoos irratti warroota dadhaban kan jabeesse warroota laafan kan jabeesse warroota abdii kutan abdii kan itti hore warroota nama hin qabneef nama kan ta'e irratti Haannaa fi Qayyaaffaan ajjeesuudhaaf balleessuudhaaf har'a qofa miti guyyaa ayyaanni Faasikaa ga'u gana qofa miti dursanii ajjeesuudhaaf irratti mari'achaa turan dhugaadhaaf har'a qofa miti isaan yeroo akkana mari'atan malee waggaa 5,500 guutuu diinni keenya Daabiloos nurratti mari'achaa nurratti qoosaa ture nu balleessuudhaaf akka ijoollee abbaa hin qabnetti nu lakkaa'e akka ijoollee garatti deemtuun waan beeknetti nu lakkaa'e waggaa 5,500 nurratti mari'ataa ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa galaana cubbuutti cuubamtee du'a keessa jirtu kana badii keessa jirtu kana du'a keessa baasuudhaaf badii keessa baasuudhaaf hammeenya isheen keessa jirtu keessa baasuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara addunyaa kanaa dhufe. Namni hunduu cubbuudhaan hidhamee namni hundi badiidhaan hidhamee namni hundi karaa Waaqayyootirraa goree namni hundi qulqullummaan isaa akka uffata abaarsaa itti ta'ee yogguu jiraatutti qulqullummaan isaa uffata abaarsaa kan itti ta'e qulqullummaa kan hojjetu hundi gara Si'oolii kan deemu gara jeennataa kan hin dhaqne gartanii abaarsa kana nurraa haquudhaaf shira Daabiloos nurratti xaxe kana nurraa cabsuudhaaf warri Fariisotaa warri Saduqootaa warri jaarsolii biyyaa warri ummataaf nagaa qabne jedhan Kiristoos balleessuudhaaf Kiristoos ajjeesuudhaaf ofii aangoo isaaniitii itti fufsiisuudhaaf waan isin ajaa'ibu keessaa yeruma kanaayyuu maqaadhaaf yeroo sanatti Haannaan luba ta'ee yaa ilaallatu malee dubbii kana dallaa Qayyaaffaa keessatti kan itti taphachaa ture Qayyaaffaadha. Aangoon kan maluuf sila isa kaaniif ture. Kiristoos irratti shira xaxan abbaa nagaa gorsaa gaarii isa Isaayyaas dubbate kanarratti isaan akka fedha isaanii ta'an. Har'as haaluma kanaan gaarii waan gooneef akkuma Kiristoos waan gaarii godheef maal balleesse Kiristoos badiinsaa maaliidha? Isa kanaaf gara booddeetti ragaan ba'amee jira gara sanatti hin dhaqne. Cubbuu tokko akka ofirraa hin qabne badii tokko akka ofirraa hin qabne nama nagaa akka ta'e raajichi Isaayyaas raajee jira isaanis argaa jiru aangoo isaaniitiif jecha nyaatanii buluuf jecha aangoo waaqummaa isaaniif kenname isaan garuu sanyummaadhaan walitti dabarsanii maal balleessete Kiristoos? Har'as akkuma kana utuu homaan balleessin
otuu homaan beekiin gaarii waan gooneef dhugaa waan dubbanneef karaa qajeelinaa waan deemneef isaan dadhaban waan jabeessineef isaan dhugaa dubbatan akkatti jabaatan waan gooneef isaan nama hin qabne nama akka ta'an akka nama qabaatan waan gooneef isaan karaa irratti kufan waan ol qabneef isaan dhukkubsatan waan gaafanneef isaan mana hidhaatti rakkatan waan gaafanneef isaan dhugaan jalaa miidhame isaan murtiin hiyyeessaa jalaa jallate dhugaatti yaa deebi'u waan jenneef shira kan xaxu baay'ee dubbii akka fedha isaatti kan dubbatu kan hiiku baay'eedha. Arras taanaan afurri Haannaa fi Qayyaaffaa afurri warra Sadoo afurri warra Gomoraa afurri warra Saduqootaa afurri warra Fariisotaa kan nutti taphachaa jiru akka gaangeetti nu godhatee nurra taa'ee kan ittiin nu gulufaa jiru baay'ee keenyatu jira. Lapheen keenya yaa cabu isaaf akka dubartii Maariyaam sanaatti. Lapheen keenya isheedhaaf jedhee yaa cabu. Isheedhaaf jedheetoo lapheen keenya gadaa deebi'u. Shira irratti xaxan. Ajjeesuudhaaf irratti mari'atan. Ajjeesuudhaaf isarratti waan hin taane yaadan. Isa ajjeesuudhaaf maal waan balleesseef akkas nuun jedha. Ergasii luboonni hangafootaa maanguddoonni sabaa maanguddichaa sana Qayyaaffaa hangafa lubootaa walitti qabaman. Isaanis achitti wal wajjin ta'anii Iyyasuus Kiristoos qabsiisanii ajjeesuudhaaf irratti mari'atu turanii. Ajjeesuudhaaf irratti mari'atu turan. Iyyan dhugaadha. Yoo inni nuuf hin duune nuti jireenya hin argan. Yoo inni nuuf jedhee hin kabalamne nutu kabalama. Yoo inni nuuf jedhee hin garafamne nutu garafama. Ijoollee Waaqayyoo yeroo 666 sana dugdi isaa akka nama lafa qotuutti kan baqaqe akka nama lafa badaa baqaqsuutti baqaqee dugdi isaa cicciramee dhiigni dugda isaa keessaa yaa'u sun bishaan galaanaa miti, dafqa miti, bokkaa miti, dhiigadha. Dhiiga kanaan bitamne nuuf jedheeti yogguu sana kaballaa sana hunda kan fudhate. Nuuf jedheeti dhiphuu sana hunda kan fudhate. Raajichi Isaayyaas boqonnaa 53 irratti yogguu dubbatu akkas jedha. Inni nuuf jedhee dhukkubsate, inni nuuf jedhee garafame, inni nuuf jedhee dhiphuu sana hunda fudhate. Nuti garuu isa hin beekne, nuti garuu isa hin kabajne. Inni nuuf jedhee dhiphuu kana hunda fudhatee jedhee dubbatee jira. Dhugaadha, nuti isa hin beekne, nuti isa hin hubanne, nuti isa hin kabajne. Kaleessa qofa miti, har'as taanaan isa kabajaan jirru. Hojii keenyaan Kiristoos kan ganne, maqaadhaan garuu Kiristoos kan amannu baay'ee keenyatu jira. Kan sobaan cuubamne, kan annaan cuubamne, kan nama ajjeesuudhaan cuubamne, kan ejjuudhaan cuubamne, kan cubbuuwwan garagaraa baay'eedhaan cuubamne baay'ee keenyatu jira. Garuu Kiristoos har'as hin beekne. Nutis hin beeknedha Isaayyaas. Gooftaa ta'uusaa, Waaqayyo ta'uusaa, uumaa ta'uusaa 99 baddaatti dhiisee kirubeelii fi suraafeel hollachuudhaan kan galateeffatan. Luboonni 24 isa kan waaqessan ajjeesuudhaaf irratti mari'atan. Irratti tufan. Tufuu qofa miti. Akka nama waa'een baasnetti lafarraa harkisan. Yaadaa Qaraaniyoo, yaadaa Golgootaa, Liixoostiraadhaa ka'e hamma Qaraaniyootti dhiiga dhangala'e sana yaadaa. Kaballaa keenya kan fudhate isaadhaam. Reebicha keenya kan fudhate isaadhaam. Irratti mari'atan. Harka isaa akkamitti yaa waraannu? Maaliidhaan yaa waraannu? Miila isaa maaliidhaan yaa waraannu? Akkamitti yaa ajjeesnu? Dhagaadhaan oofneeti moo fannisneeti?
akkam goonee ajjeesna. Yaada qaraaniyoo, yaada gologootaa achirratti dhiphuu isaa agarsiisan, achirratti isa ajjeesan, achirratti isa waraanaan, achirratti hadhooftuu kennaniif, achirratti qoreewwan adda isaa baqaqsee keessa gad lixee nu baachuu qabnu sana nu baate akkamitti akka godhan irratti loluudhaaf ajjeesuudhaaf akka hawwatuuf kalameedaa itti uffisan, uffata diimaa itti uffisan, dhiphuu sana hundanuu fudhate Kiristoos. Gidiraa sana hundanuu fudhate Kiristoos. Gatii kanaan bitamnee jiraanna. Nuti akkuma nama rikkaashaatti kan of ilaallu har'a baay'eetu jira. Akkuma nama waa'ee hin baasneetti kan of ilaallu baay'eetu jira. Garuu gatiin nutti kanfalame akka nama kamiyyuu ta'uu hin dandeenyu. Akka nama kamiyyuu badheetti akkuma barbaanne ta'uu hin dandeenyu. Kan cubbuu hojjenne cubbuu keenyarraa yaa deebinu, kan badii hojjenne badii keenyarraa yaa deebinu, kan irra diddarbummaa keenya irraa yaa deebinu. Kanaaf nuuf du'e irratti mari'atan ajjeesuudhaaf jiraachisuudhaaf miti gorsuudhaaf illee yeroo hin qaban maal godhan ajjeesuudhaaf irratti mari'atanii nun jedha. Eeyyeen ajjeesuudhaaf irratti mari'atan dhiphuu keessa gashan akkam akka godhan akkamitti akka ajjeesan yogguu yaadan mana Shima'oon isa Limxichaatti waa'een birrii shittuudhaan bitamtee kan isa aarsaa ture akkamitti kan hin fudhanne jedhee kan gaggabaa ture Yihudaa kan jedhamu dabarsee akka isa kennu argatan. Yihudaan akkuma beektan amanamaadha maqaan isaa. Garuu amma ganaa ta'e durumaa raajiin dubbatamee jira. Raajichi Baaqoom tullurraa yogguu barsiisuudhaaf gadi bu'u uffata funyaanitti fudhatee abbaan Yihudaa taa'ee argee jira. Dhagaan dhagaarra taa'ee nan argeedha. Dhagaan dhagaarra taa'ee nan arge. Raajiin itti dubbatamee jira. Kuni jedhe Daawit abbaa isaanii ajjeesa, haadha isaanii fuudha jedhamee kan itti raajame Yihudaan. Erga dhalatee booda galaana irratti darbamee biyya hin beeknetti waan guddateef lolli ture. Lolli kun erga ka'ee booddee lola kanarratti abbaa isaa ajjeese. Biyya booji'an sana keessatti immoo dubartoota mimmiidhagoo argatan. Kun eenyuuf yaa taatu jennaan haadha Yihudaa. Yihudaan lola keessatti cimaa fi beekamaa waan ta'eef isaaf yaa taatu jedhan. Haadha isaa fuudhee Yihudaan abbaa isaa ajjeese. Gooftaa isaa immoo ni gurgure. Birrii 30 jecha neeraa caccabduudhaaf jecha isa baduudhaaf. Har'a akkanatti abbaa keenya kan gurguru jira, obboleessa keenya kan gurguru jira, maatii keenya kan gurguru jira, fira keenya kan gurguru jira. Neeraa caccabduudhaaf isa badu enne, isa fixeensa ganamaa ta'uuf jennee, isa waa'ee hin baasneef jennee ijoollee Waaqayyoo jireenyi kamiyyuu gadi haa ta'u, jireenyi kamiyyuu ol haa ta'u hamma du'aatti, hamma du'a foonitti. Nuti garuu warri Kiristoos amannu jireenyi keenya du'a darbee waan deemuuf isa abdachiifamne kana amanachuudha malee qarshiidhaaf du'a kan qabne isiniif hannama. Kanaaf Yihudaan ni gurgurate. Ani dhungadheen dabarsee isinii kenna. Dabarseetan isiniif laadha jedheen. Kanan dhungadhu. Kanan dabarsee isinii kennu isani qabattu. Yohaannis wangeelicha wajjin wal fakkaatu. Dheerina isaaniitiinis bareedina fuula isaaniitiinis wal fakkaatu. Isin garuu kan qabdani kanaan dhungadhee dabarsee isinii kennu jedheet yogguu isaan mari'atan sana gidduutti arge jecha kana kenneef. Yihudaan dabarsee kenne. Ajjeesuudhaaf akkamitti akka qaban, akkamitti akka argatan, haala kamiin akka fudhatan irratti mari'achaa otuu jiranu Yihudaa argatan.
Yuudaadhaaf qarshii 30 kennaniif. Isin ajaa'iba! Yuudaan qarshii barbaacha gara mana Simoonitti gooftaa wajjin yogguu ol seenu, dubartiin Maariyaam garuu dhiifama barbaacha, gooftaa barbaacha gara mana Simoonitti ol seente. Yuudaan Kiristoos wajjin kan ture gurgurachuudhaafi. Dubartiin suni garuu shittuu Xiiroos mi'aawaa fi urgooftuu kana kan barbaaddaa turteef, jireenya samii argachuudhaaf, mooticha ishee kabajachuudhaaf, uumaa fooniif lubbuu ishee kan ta'e gooftaa gooftotaa, mootii moototaa, waaqa waaqotaa kan ta'e gooftaa Yesuus Kiristoos argachuudhaaf. Isheen imimmaan ishee irratti harcaastee gaabbiidhaan deebi'uu fi baay'ee sodaachaa, hollachaa miila isaa irratti kufte. Inni garuu Yuudaan Kiristoos gurguratee ittiin duroomuudhaaf ture. Guyyaa har'aa irratti mari'atan. Guyyaa har'aa qofa miti. Erga isa arganii qabaniiti irratti mari'achaa turan. Kanaadhaaf wangeelaa Yohaannis boqonnaa 11 irratti jalqabaa kaasee irratti mari'atan, ajjeesuudhaaf ni barbaadu turan jedhan. Eeyyeen kanaaf qulqullichi Efreem inni sooricha Kiristoos hoolotaaf akka du'u dirqama yoo ta'u, garuu warroota dhukkubsatan akka fayyisuuf, warroota jaaman akka agarsiisuuf, warroota dubbii Waaqayyoon dhageenye akka dhagaan akka taasisuuf kan filame, carraa eenyumtuu hin arganne, ofirraa kan dhababsiise Yuudaan akkam kan nama ajaa'ibuudha. Kanaaf Yuudaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qarshii 30tti dabarsee kennate, dabarsee gurgurate, dabarsee diinaaf laate gooftaa isaa, abbaa isaa. Har'a obboleessa keenya dabarsinee kan laannu baay'eetu jira. Dabarsinee kan iddoo garagaraatti laannu jira. Kan nu barsiifate, kan nu gorfate, Waaqni abboota keenya, gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaate haa ta'u. Dhiphuu isaatiin, gidiraa isaatiin fayyineerra. Dhukkubsa inni nu dhukkubsate, waaqummaa isaatiin dhukkuba kan ofirraa hin qabne, dhiphuu kan ofirraa hin qabne, otuu fooniif lubbuun hin uumamiin, otuu gaarreeniif laggeen hin uumamiin, otuu sagaleewwan gadi fagoo fi sagaleewwan ol baddaa jiran hundi otuu hin uumamiin kan ture inni, addunyaa dura kan ture, kaleessa kan ture, har'a kan jiru, barus hundumaa dabarsee kan jiraatu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nuuf jedhee dhibame, nuuf jedhee dhukkubsate, nuuf jedhee garafame, nuuf jedhee irratti tufame, nuuf jedhee kabalame, nuuf jedhee mootii ta'ee otuu jiru, mootii biyya lafaa fuuldura murtiidhaaf dhaabate. Isa kana ija laphee keenyaatti qalbeeffanne jireenya bara baraa akka dhaaluudhaaf gargaarsa Waaqayyoo nuuf yaa ta'u. Dhiphuu isaatiin, gidiraa isaatiin kan yeroo kana nu ga'e gara jireenyaatti kan nu deebise gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf yaa ta'u. Torbee dhukkubbii kanatti dhukkubsachuusaa, gidiraasaa, dhiphuu inni nuuf jedhee fudhate yaadannoodhaaf otoo hin taane dhugumaan yaadachaa mariiwwan warra Fariisotaa fi Saduqoota shiraa fi oduu isaanii addunyaan kunis amma maal keessa akka jirtu yaadachaa akka dabarsinu eeyyama Waaqayyoo nuuf yaa ta'u hamma bara baraatti. Amiin. Lakki gorfamee gorfamee anama gorfamee
لكي غرفمي غرفمي أنا ما غرفمي أبا بغرا وربيو دما